Gonkumayyuu jechuudha. Arabaa fi nama Itoophiyaa jiru gammachiisuu hin dandeessu addunyaa kanarra hanga hojjettutti jechuudha. Yoomiyyuu taanaan hangamiyyuu dadhabii hangamiyyuu hojjedhu kootu keessaa ba'i kootu keessaa gadi kan siin jedhu jiru. Jireenyi Itoophiyaa widdiidha. Jireenya Itoophiyaatti maaltu as si fide? Nutiyyuu karaa dhabne achuma nuu taa'e achuma hojjedhu karaa kana argattee moo sidaatu immoo as yaadda as qajeeltaayi. Nuti karaa dhabne rakkachaa jirra karaa achi unu atummoo carraa kana keessa ba'een gala jetta asin adeemiin achuma taa'ii achuma si dhiibu inni hiriyyaan keessa achuma si dhiiba inni haatis achi si dhiiba inni abbaan achi si dhiiba inni firri si dhiiba inni hiriyyaan achuma si dhiiba hojjedhu achuma hojjedhu galatan qabu biyyi ormaa galatan qabu kochaa galaa keessa warri biyya keessa jiran waan keessa jiran ana wajjini waan ani keessa jiruu fi waan warri biyya keessa jiran walumaan isinitti hima jechuudha. Maaliif guyyaa kaleessa yeroo ani biyya Arabaa jiru yeroo anu nan galan jedha barana ka'een nan galan jedha ji'a jaha kana ka'een galan jedha ji'a lamaan kana ka'een galan jedha achuman dhiibamaa kan ofitti na dhiibu otoo hin taane kan achi na dhiibu malee hin jiru jechuudha. Akkasuma akkuma hojii madaamiillee kana yoo hojjette asumaa nan biraa sitti dhufa asii yoo dhufan asii sitti dhufa akka kanuma jechuudha. Kanaafiyyuu dhugumadhaa jireenyi biyya keessa jiru akkuma amma as taa'anii achuma si dhiiban sanadhaa. Akkasuma waan nyaattee bultuu dhabdaa waan dhugdee bultuu dhabdaa waan uffattee jiraattu dhabdaa fi sigaalli kee baay'ee ni jijjiiramaa kan jedhu waliin ilaalle jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof agalatu isiniin jedha. Kana taasisuun egaa waan ani biyya keessatti yeroo biyya keessa jirruu fi ammallee immoo namoota as taa'aniiti warra biyya ormaa jiran mana hambaa biyya hambaa fi ngola ormaa keessa jiranitti haasaa isaan namoonni haasaan ilaalee yeroon madaalu jechuudha. Waasinitti muun barbaada tooftaadhaan bula jireenya namaa jechuudha. Inna haadha kee moo abbaa kee moo fira kee moo hiriyaa keetu akka ati boqottu akka ati aara galfattu siif yaada kan jedhu jechuudha. Egaa maal yoo jettanii fakkeenyaaf biyya ormaa teessanii yoo nan gala jettan jechuudha waa baay'eetu sin hir'ata waan baay'eetu hir'ata ilma namaa waa baay'eetu hir'ata biyya lafaa kana irratti immoo ilma namaa kamiifuu guutee kan irraa dhangala'ee lafatti hafe hin jiru jechuudha. Garuu yeroo biyya ormaa teessanii dawwaltan yoo maatiitti dawwaltan wayyoo jireenyi ibidda buusee waan nyaatamu hin jiru waan dhugamu hin jiru mucaakoo achuma turii baranoo achi bayii xiqqoo ishee haalli haa mijatu siin jedhu jechuudha. Akkasuma immoo hiriyaa jaalallee qabda yoo taate hiriyaan kee gaafa dura otoo waliin galiin dursa yeroo wal jaalachuuf toora jaalalaarra yeroo galtan sanatti yeroo wal jaalachuudhaaf jettan hanga si amansiisutti yookiin immoo hanga ati tole jettutti eci kana goonee jiraanna yoo dhufte maal abbaa ishee jireenyi akkasii ati kana gootee jiraatta ani akkasa sii godha ani karaa kanan sii bana ani karaa kana yoo tooftaa kanaan jireenya akka kana akkati jiraachuuf karaa akka kanaa siin bana. Kootu galisiin jedha yeroo sana jechuudha. Hanga ati tole jettee of amansiistee ofii of itti of kennitutti jechuudha. Yeroo biyya galteetti immoo gaafa biyya galuuf nan gala yeroo ateettu immoo innoo baranoo haalli kun akkas ta'ee barana koo carraa'utti baranaa hin taane wanti baranaa akkas miti inni baranaa mataa hin qabu inni baranaa qilleensi isaa namatti hin tolu barana achuma bahimee siin jedha. Maatii keessa yoo ta'es akkasuma barana ameeyyiin hin jirtu barana galii baay'een hin galle otoo barana achi baatee siin jedhu qilee nyaatan dhugaa waaqaan siniin jedha kiristoosii koottaa galaa anatu siniin jedha koottaa galaa hin beeloftanillee hin eebottanillee ni jiraatu jechuudha. Moofaa keessan ishuma biyya arabaarraa fiddanii uftan miiccattanii akkas shirshir jettanii jiraatu jechuudha. Waan bashee akkana fidatanii mataa keessan irra kaawwatan istishaaworii biyyarraa achumaa fidatanii uftanii mataa keessan fiddan gootanii filattanii akkasitti jiraatu jechuudha. Waanuma duutaniif hin qabdan jechuudha. Siin sodaachisu dhugaan siniin jedha siin sodaachisu achitti yaada keessan fixuu saayikooloojii keessan fixuu humna keessan fixuu yaada keessan ciranii fixuu malee jechuudha. Waan isinii buusan tokkollee hin qaban waan isin gargaara yoo ati fuftee jettes waan asii buusan hin qaban gadadoo malee jireenya ni matan. Akkuma Lammaa Magarsaa maal jedhee beekta Itoophiyaan gadadoo himatti malee bilisummaan himattu garbummaa himatti yeroo hunda arrabni ishee garbummaa himata malee bilisummaan himatu jedhee jechuudha. Dhuguma dhugaa waaqayyo asitti joo achi mana ormaa keessatti ati yuunifoormii qitti gootee affanamte sa'aatii 24 qilleensan agartuu naman argamtu sammuun kee kun jeeqamaa oola saayinaa kaakka'aa oolta toofriyaa hiqaa oolta maal gochaa oolta achuma yaadni kee achitti dhugaa waaqa saayikooloojiin achitti miidhama jechuudha.
Gaafa asuftu garuu soba waan isaan jedhan soba jechuudha. Han akka isaanii nyaatu hin jiru. Dhugaa waaqayyoo sanii jira. Han akka isaanii nyaatu hin jiru. Han akka isaanii dhugu hin jiru. Wanti tokko isaanii nafu. Ayyaanni tokko isaanii nafu. Ayyaana beektaati mana namaa keessatti ayyaana argite beekta. Ayyaanni tokko isaanii nafu jedha. Faashiniin uffataa tokko isaanii nafu jedha. Yeroo achi dhufnu jiru. Uffannis nurraan bareedu dhugaa waaqayyoon sanii Kiristoosii dhugaa ala dhuguma isaa sinitti himaa jira. Dhugaa na amanaa sinii. Yes achitti baree Ayyanas keessi kiyya ayyaana simsimatu, keessi kiyya uffata gaarii simsimatu, keessi kiyya nyaata gaarii simsimatu, keessi kiyya gammachuu simsimatu jechuudha. Maaliif isa achitti bareef jechuudha. Sirra dheerannaan achumatti simii ayyaanni keessa achitti yoo ufte warra asiitu si caalaa uffatee irraa bareeda. Warra asiitu dubbii sirra beeka. Warra asiitu saalfiin beekan. Dhugaa waaqayyo ati isa durmaa asitti barte sana qabatte yaanni kee saalfii keessa jira, yaanni kee sodaa keessa jira, yaanni kee siqiqii keessa jira, maal naan jedhuu keessa jira. Warra si mataarra si dhaabatanii darbu. Maal naan jedhuun hin jiru. Saalfiin hin jiru. Dhugaa waaqa. Waan mantaan yoo uffatan irraa bareeda. Waan manfaan yoo dubbatan hin dhageessifatu. Hununoo. Hey, gowwaa biyya Arabaa marjuuja biyya Arabaa irraa dhufte maalii biyya Arabaa irraa dhufte nuun jedhu jechuudha. Dhugaa waaqaa siniin jedha. Kan immoo kan godhe eenyudha uunu jecha isaanii dhaga'uu irraa kan ka'e jechuudha. Maaliif yoo isaaniin dhufiina jedhan achuma teenya. Hojjedhaa yoo jedhan achuma ajjanna achuma madaamiin hojii nutti dabalti achuma barri nutti dabala achuma umuriin achi nurra darba achuma yaanni keenya gogaa ta'aa hafa. Gaafa as uftanoo yaanni keessan tabjaa ta'aa deema jechuudha. Dhugaa waaqa nama wajjin walii galuun dingirsinitti jedha. Nyaanni dingir waan hundi dingir namatti jedha jechuudha. Kanaafuu isaanoo lidataan isaanii nafu, sargiin isaanii nafu, paartiin isaanii nafu, homti isaanii nafu. Eenyummoo itti guura ati achi teessee itti guurta. Isaan asii si caalanii jiru. Gaafa ati as ufte immoo namni muka udaanii si garagashu hin jiru. Qobaa kee teessee cinqamta, qobaa kee teessee yaaddofta, qobaa kee teessee maalan godha. Inni kaleessa anuu kana siin godha, anuu asiin si baasa, anuu achiin si baasa, anuu akkasin si godha. Omti tokko jiru. Dhugaa waaqa anuu si jira abshirii, anuu si jira kootu atumti biyya abbaa keetti galiyyuu kootuma achi hojjeta kootu malee gaafa as galte anuu akkasii godha, anuu akkasii haala siin namni haala sii mijeessu tokko hin jiru. Namni haala sii mijeessu tokko hin jiru. Qaruuxee ta'e jireenya keetti qaruuxee ta'e jechuudha. Jireenya kee keessatti hamma achi jirtutti qaruuxee ta'e waan darbe irratti hin hirkatiin. Waan darbee jira. Isa gara fuulduraatti ofitti amanamummaadhaan qaruuxee ta'e mataa keetiin gaafa kaayeffatte gaafa karoorfatte keessaa ba'ii gali. Keessaa ba'ii gali. Dhugaa waaqa hin beeloftuu, hin eegottuu, hin uffattaa, hin nyaattaa, hin baataa, hin gammachuu mana orma birrii hammaarturra. Hiyyoomtee mana kiraa keessa taa'uu sii wayyaan siin jedhe koottaa galaa warran galiinaa jedhanii birrii sirraa sassaabuuf jedhanii achuma warra galeetiin immoo aqaan achi deebi'aa innoo inni asiisiin ta'u jireenya asii ati koo asitti siin ta'u qilleensi asiisiin fudhatu bishaan asiisiin fudhatu fiizikaalli kee hin bade atiin gurraachuuf ta'e bakka akka gaafa achirraa ufte miti akka achitti sitti tole miti achuma sii wayyannoo otoo achi deebite homaa ishiin jedhiinaa hin bii jedhaanii dhugaa. Hinbija ugaa ka hinbija deebi'ina achisin deebi'ina warri galtan hojjedhaa gadi qaba. Boqodhaa ji'a 2 ji'a 3 aara galfadhaa boqodhaati isa booda boqodhaati hojii tokko eegalaa hojjetadha. Akkuma isaanii gammadanii jiraatu. Yeroof sin taphachaa yeroof sin jibbisiisa yeroof immoo bakka haala qilleensaa sin jibbisiisa malee dhugaa waaqayyo nu olitti jiraachaa jiru warri biyya keessa jiranii isiniin jedha. Koottaa galaa hin sodaatina warri jireenya biyyaa sodaatanii akkas taphasaachatanii rakkatanii aartanii yoon galee kanan ta'a akkas jette oomaa tokko hin jiru koottaa galaa nassiniin jedhe koottaa galaa dhugaa waaqayyoo namatti tola. Namatti tolaa jira siniin jedha ibidda buuse jireenyi ibidda buuse hammaaranii nyaatu dhugaa waaqa xinneessaniitu nyaatanii sitti qacaqqacu sitti daabboo shayii nyaattee ganama qursii ooltu ganama firfirii nyaatu isaan dhugaa waaqa hin firfirii killeedhaan. Foon guyyaadhaan waan isaan nyaatan dhugaa situ achitti miidhamaa jira waan ta'eef hin dhaga'ii waan isaan siin jedhan jechuudha. Obboleewwan kiyya qaalii baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja dhugaa jirtu icciitii jirtu sinittiin hin himaa isin viidiyoo koo laayikii naa godha waan biyya keessa jirtu ani sinittiin hima jechuudha. Icciitii itti achi taa'anii sin goyyomsan jechuudha. As taa'anii warri biyya ormaa jirtan sin goyyomsu natti himadha warri akkasiniin jedhan jechuudha. Ani sinittiin hima icciitii as keessa jirtu hundumasaa koottaa galaa dhugaa Yesuus koottaa galaa siniin jedha jireenya akka ajaa'ibaa namatti tola.
tolumaa jireenyi qaaliidha ibidda siin jedhu malee waan tokko hin jiru inuma jiraachaa jiru bashannaneen isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja obboloota qaalee obboloota gaarii nagaan naa oola.